Manni murtii federaalaa Itiyoophiyaa dhiyeenya kana Injiinar Masfin Abbabee Abdiisaaf Injiinar Tasfaa'uun Camadaa Gurmeessaa abaa'uuf hojjetu jechuudhaan adaba du'aaf hidhaa umrii guutuutti muruunsaan yaadatama. Lameenuu biyyatti dahatanii turan keessaa qabamanii gara biyyarraa dheessanitti deebifamuudhaan adaba kanaaf ga'uun isaanii dhaaba dhimma baqattootaa UNHCR'if mootummaa biyyatti baqatanii turanii ka Keeniyaa irratti qeeqa hordofsiisaa jira. Ka adabni du'aatti murame Injiinar Masfin Abbabee Abdiisaa waliin Yuunivarsiitii Finfinneedhaa kaasee aga bakkatti baqatan Naayiroobiitti akka wal beekan ka dubbatu baqataan Oromoo tokko ka dubbate irraa jalqabna jaallanneetu haasofsiise. Akkuma eebbifameen waajjira daandii baadiyyaa Oromiyaa jedhamu keessatti qacaramee piroojeektiilee misoomaa adda addaa keessatti gaafatamummaa olaanaatiin ramadamee hojjechaa ture. Akkasumas ammoo ilmaan qotee bulaa Oromoo adda addaaf carraa hojii adda addaa banuu irratti hojii guddaa hojjechaa ture. Kanarraa kan ka'e Oromoo biratti jaalalaa fi kabajaa hedduu qaba ture. Masfiin bara 2004 biyyarraatii baqatee ba'e jechaadha akka faranjiitti. Naayiroobii Keeniyaa ganda Gidoraa jedhamu keessa dhokannee waliin osoo jiraachaa jirru ji'a Diseembar 2006 keessa humnoonni sekuriitii mootummaa Itoophiyaa imbasii Itoophiyaa Naayiroobiitti argamu dahannoo godhatanii kashlabboota bitanii nutti erguudhaan reebichaa fi saamicha nurraan ga'anii. Kanarraa kan ka'e ganda sana lakkisnee baqachuudhaan ganda Komorok jedhamu keessa dhokannee osoo jiraannu ji'a Apriil bara 2007 manaa gadi ba'anii achumaan humnoota sekuriitii Keeniyaa mootummaa Itoophiyaa wajjin hidhata qabaniin guyyaa sana Injiinar Tasfaa'uun Camadaa kan jedhamu waliin ba'anii lamaan isaanii bakkuma tokkotti ukkaanfamanii jechaadha. Masfin dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR'tti nama iyyatedha. Yeroo hedduu gara waajjira UNHCR dhaqee warri UNHCR akka inni gara kakkummaa dhaquu itti himanii haaluma kanaan deddeebi'aa ture. UNHCR'n asaayilam siikarii ta'uusaa quba qabaa jechaadha. Kakkummaa dhaquudhaaf nageenya isaaf sodaatee achuma Naayiroobii keessa ture. Guyyaa inni qabames UNHCR'n quba qabaa jechaadha. Gaafa Injiinar Masfin qabame isin dhaaba baqattootaa UNHCR'tti yookiin qaama mootummaatti iyyattaniittu? Akkuma isaan qabamaniin maanguddoo fi baqattoonni Oromoo naannoo sana jiran walii gadi fiiganii bakka ijoolleen kun buutee barbaadanii achumaan Kamukunjii Police Station bakka jedhamu keessatti akka isaan hidhamanii jiran bira ga'uudhaan waajjira UNHCR'tti gabaasanii waajjirri UNHCR'is qondaalota isaa ergee bakka sanatti qabamanii akka isaan hidhaa jiran ilaalee utuma UNHCR'n quba qabuudha kan poolisiin Keeniyaa dabarsee mootummaa Itoophiyaatti gurguratee jechaadha. San booda deebitanii gaafanneesin UNHCR waa'ee isa buutee isaanii? UNHCR'n ergasiiti gaafatamee homaayyuu deebii laannee dubbachuufis fedhiin qabanii waggaa 2 guutuus warri kaan du'aniiru jedhanii bo'aniitti dhiisanii kaan immoo lakkii haga reeffa isaanii arginutti hin dhiisnu jedhanii osoo barbaadanii maakalaawwii akka jiran bira ga'amee jechaadha. Egaa sana dura maakalaawwiyaa turanii bakka biraa tursanii maakalaawwiyaa fidanii namni beeku tokkoyyuu hin jiru. Akka mootummaan Itoophiyaa himatutti namni kun Eertiraadhaa fi Keeniyaa gidduu deddeemee uummata gurmeessaa mootummaa irratti kakaasaa jedhu dhuguma Injiinar Masfin gara Eertiraatti deddeebi'aa ture? Yaaduma akkasii sammuusaa keessaan qabu nama tokko miidhuu barbaadanii sobaan yakkuun salphaadha biyya Itoophiyaa keessatti. Guutummaa guutuutti hin beekaa hidhatuma tokkoyyuu hin qabu Eertiraa hojii waan akkasiyyuu hin jiru. Yoo fakkeenya fudhatte haadha ijoollee 3 haadha ijoollee 4 ashabbaarii jedhee dhiyeessaa jira jechaadha yeroo ammaa keessatti. Mootummaan Ihaadiig poolisiin Oromoo irratti hordofu beektota Oromoo abbootii qabeenyaa barattoota Oromoo qaroo sabichaa ta'an dhabamsiisuudhaan uummata Oromoo dadhabsiisnaa yookiin miidhaa irraan geenye jedhee waan amanuuf namoota kanarraa murtii akkasii kan dhaqqabsiise malee namni kun nama saamicha hattummaa nama hamatamu iyyuu miti jechaadha kun sobadha. Injiinar Tasfaa'uun Camadaa Gurmeessaa waliin yuunivarsiitii keessa barataa akka turan san boodas Naayiroobii keessatti walii wajjin jiraataa akka turan kan naa ibsan baqataan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan tokko itti fufuudhaan. Erga yuunivarsiitiidhaa eebbifame piroojeekt maaneejarii daandii baadiyyaa keessa hojjechaa ture Oromiyaa. Gara Arsii Baalee kana keessa bakka tokkicha otoo hin taane bakka hedduu deddeemee hojjetaa ture. Injiinar Tasfaa'uun uumama isaadhaan nama akkamiiti? Baay'ee nama gara laafessa. Namumatti illee guddoo deemee nama waliin hin haasofne yeroo baay'ee mana taa'ee kan dubbisuu jaallatu nama akkasiiti.
Naayiroobiitti bara 2005 kaasee waliin jiraachaa turre akka baqataatti gaafa Apiriil 27 kan qabame bara 2007 manuma jiraannu shaayii dhugnaa jedhanii achiin waliin ba'e ture. Garuma naannoo galgalaa qabaman jechuudha. Akka beektutti Injiinar Tasfaa'uun dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaatti iyyatee nama galmaa'ee ture. Iyyatee nama galmaa'ee ture maandeet lakkoofsa kan UNHCR illee hin qaba. Murtii argatee beellamaaf 7 qabanii fi jidduu kana keessatti qabame jechuudha. Himanii jiru jechuudha isaanuu. Egaa inni qabame immoo waajirri UNHCR dhaga'eera. Waajirri UNHCRs dhaga'eera bakka isaan qabamanittis dhaqee lamaan argee jira. Maal godhere sana booda? Looyeroota isaanii bakka buusanii hordofaa turanii jidduu kanatti mootummaan Keeniyaa fi kan wayyaanee waliin ta'uudhaan ijoollee kana fuudhanii dabarsanii gurguratanii jechuudha. Ammammi Naayiroobii keessatti isaan hidhan? Torbee 2 oli bakkee adda addaatti fuudhanii dhoksanii hidhaa turanii. Even manni murtii olaanaa kan Keeniyaa mana murtiitti akka isaan dhiyaataniif atarnii jeneraalii kan Keeniyaa fi akkasuma poolis komishiinara Keeniyaatiin ajajee ijoollee kana otoo mana murtiitti hin fidiin dabarsanii kennan. Otoo silaa akka Keeniyaa keessatti hojjetaniiru ta'e silaa manuma murtii isaaniitti ijoollee kana adabbii barbaachisutti murteessu turan malee dabarsanii wayyaaneetti hin kennan turanii. Even warri Kenyan National Commission on Human Rights waa'ee ijoollee qabaman sana ilaalchisee UN'dhaaf waraqaa barreessee ture yeroo sanatti jechuudha. Sanammoo VOA'dhaaf waraqaan sun iyyuu kennamuun hin danda'ama jechuudha akka ragaatti yookaan wayyaaneen kan kijibbus taate. Eega gidduun ammoo waa'ee murtii irratti murame dhageessanii gara UNHCR'tti waan iyyattan qabdu? UNHCR'is waan kana quba qaba jechuudha. Hiyyineera dhaga'aniiru. Warri basaastonni wayyaanee ergaman as keessatti qabamuu fi dhugaadhumatti ammoo haalli keessumaa baqattoonni Oromoo keessa jiran yaaddessaa ta'uusaa mootummaattis akka isaanis hiyyatan poolis komishiinarii fi qaamota mootummaa adda addaa waliin kataa'anii kanarratti dubbatanii jiran. Lameenuu caamsaa yookaan Eepiriil 27 bara 2007 ega qabamanii booda torban 2 hidhaa keessa turanii. San booda eebila yookaan Mee 12 daangaa Moyyaaleetti geessamanii bulchiinsa aanaa Libanitti ega kennamanii booda guyyaa ittaanu jechuun Mee 13 Finfinneetti galfamuu isaanii maddeen keessa beekan biyyarraa dubbatanii jiru. Hidhaa dhoksaa waggaa 1 baatilee 4 booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 9 bara 2000 mana murtii sabbataatti geessamanii dhimmi isaanii ilaalamuu jalqabe. Beellama kan biraa hagayya 23 bara 2000 kenname sana booda gara Maakalawitti geessamanii hidhaman jedhu. Komishinni waa'ee mirga dhala namaa kan biyyoolessa Keeniyaa xalayaa dhaabbata baqattootaa yookaan UNHCR Naayiroobii jiruuf gaafa waxabajjii 12 bara 2007 barreesseen baqattoonni haalatti mootummaan Keeniyaa isaan keessumsiisaa jiruu fi darbee immoo aangoota UNHCR'n waan irra ga'u komishina Keeniyaatti himataa akka jiran ibse. Baqattoonni ari'atamni biyya isaanii keessaa sodaa itti uumee dheessuun ba'anii UNHCR jalatti galmaa'uun ituu jiraatanii seeraaf qajeelfama jiru cabsuudhaan gara biyya isaaniitti deebisuun nageenya nama dhuunfaaf kabajaa dhabuudhaa jedha xalayaan kun. Maqaa Injiinar Tasfaa'uun Camadaa Gurmeessaa fi lakkoofsa galmee isaanii UNHCR keessatti ittiin beekaman tuquudhaanis caamsaa yookaan Eepiriil 27 bara 2007 aangoota Keeniyaan qabamuu isaanii fi buufata poolisii adda addaa keessatti dhoksaan hidhamuu isaanii hubachiise xalayaan kun. Baqataa Masfiniif baqataa Tasfaa'uun eessa buuteen isaanii akka ibsamu gaafachuudhaan hiriyoonni isaanii ofii isaaniiyyuu akkuma isaanii baqataa ta'an 2 heera Keeniyaa keeyyata 84 irratti hirkachuudhaan iyyannaa mana murtiitti eebila yookaan Mee 16 bara 2007tti dhiyeeffatan jedha. Xalayaan komishinni mirga dhala namaa Keeniyaa dhaaba baqattootaa UNHCR Naayiroobii jiruuf barreesse. Waxabajjii 6 bara 2007 mana murtii keessatti deebiin argame garuu kanneen qabaman sun seeraan ala gara biyya hin beekamnetti ergaman ka jedhu ta'uu ibsuudhaan dhimmi isaa cufamuu ibsa. Dhumarrattis UNHCR dhaaba seera baqattootaa sadarkaa addunyaatti raggaasifame kabajsiisuu fi naamusa kana waliin hidhata qaban hojiirra ooluusaa hordofuun irra jira jechuudhaan kan hubachiise xalayaan komishinni mirga dhala namaa kan biyyoolessa Keeniyaa kun mootummaan Keeniyaas kana fudhatee mallatteessuusaa tuquudhaan
dhimmi kun ilaalcha argatee tarkaanfiin danda'amu akka fudhatamuuf xalayaan kun waajjira UNHCR Naayiroobii jiru gaafatee ture. Butamuu Injiinar Masfiniif Injiinar Tasfaa'uun kan bara 2007 sana booda bara 2008 Keeniyaa keessaa Oromoonni fudhataman jiru jedhu baqattoonni. Baatii bitootessa darbe Naayiroobii keessatti mootummaan Keeniyaa namoota Itoophiyaarraa Keeniyaa seenan hidhuusaa dhaabni baqattootaa hawaasa baqattoota Oromoo achi jiraniif ibsuu isaanis dhaga'ameera. Akka qabamuu isaanii dhageenyetti gaaniti duraanis himachuu turre dhagneeti gaa hiriira ulaa san irratti baane san booda guyyaan nuu qaban guyyaan 24 warri UN'dhaa dhufnee sin haasofsiifna nuun jedhani oduu guyyaa san hin dhufin 30tti gaafa dhufe sangaa waan isin jettanis dhugamaa namtichi qabamuunis dhugamaa mootummaan Itoophiyaa isa erguunis dhugamaa wanni dhufeef baqataa kanarratti tarkaanfii fudhachuu fi akkas jedhee nuu himee isuman nuu dhugeesse isarraa nagaan dhugeeffachuu hin dandeessa UN'irra. Humnooti Itoophiyaa qabaman ittiin jettan kana kan qabe eenyudha? Mootummaa biyya naati. Attamittiin? Namuma isaanii wal quba qabuttu wal qabsiisee akkasitti namni sun qabsiisee nuun jedhan. Waggaa 10 guutuu waan himachuu turtan amma dhugaan sinii bahee amma immoo sodaatinaa duraanillee yoo sodaatu turaattan amma sinii waliin jirraa namoota waan kana hojjetan saaxilaa nuu himaa akkas nuun jedhee nu biraa deeme. Egasii haalli iddoo sana jiru jijjiirama qabaaree sodaa keessan irratti? Sodaan keenya inuma jira namni hundi isaanii hin qabamne saa booda namni sossoo'u hin jiru arma keessa baqataan sodaafuu. Waa'ee baqattoota Oromoo lamaan Injiinar Masfinii fi Injiinar Tasfaa'uun ilaalchisee kanaan dura dhaaba baqattootaatti iyyattanii turtanii butamuu isaanii ilaalchisee. Iyyanne UN'n quba qabdi san boodas namoota tokko Seifuu jedhamu tokko Gabreellaa jedhamu 2008 sunis warri butame sanis quba qabanati UN waan quba hin qabne hin qabdu waa hundaa'u isaanuma tarkaa qabaahu isuma kanaahu qabamuu isaatuu badi isaanuma dhufee nuu himee nu bira dhufaniituma teessoo hawaasa waamnee akkasitti nuu himan waanni kun akkanatti qabamee namtichinis dhugaa himee mootummaan Itoophiyaatis nama kiyyaanatti ergatee jettee mootummaa Keeniyaa gaafattee mootummaa Keeniyaatiin naa gadhiisi jennaan mootummaan Keeniyaa heera addunyaa cabsitee siin gadhiisu jedheeni isaanuma nuu hime UN'n nagoomaan sii mirkaneessite jaallanne. Ee'uudha warri dhiyoo kana qabaman jettan maqaan namoota lamaan amma? Seifuu fi Gabreellaa jedhama abbaa isaanii hin beeku godaraa irraa butaman isaanis. Eessa jiru amma wanti beekamu jira? Biyyuma galchanii dhageenya malee akkasittis waan quba qabnu hin qabnu. Amma nama hedduu barbaachamaa beeka hundi keenya manaa hin baanu. Anuu nama 3 waliin warra dipoortii godhamuuf ture. Warri dipoortiin goosiif ture sun isaanumti dhufanii nutti himnaan nuyi manarraa baqannee kuloo jadduutana manatti deebinee nutti warra akkasiiti. Dhimma jiru kan waliigalaa ilaalchisee waajjira UNHCR Naayiroobii jiruuf Jeenevaa keessa jiru qunnamuuf yaalaa jirra. Deebii gama mootummaas akkasuma argachuuf yaaliin keenyatti fufeera. Akka milkoofnetti ka dhiyeessinu ta'uu beeksisaa sagantaa kutaa 3 dhiyeesse kanumaan xumura nagaatti an jaallannee gammadaati. Abboota seeraa 3 kan of keessaa qabu manni murtii federaalaa kan sadarkaa olaanaa Itoophiyaa Oromoota miseensota adda bilisummaa Oromootittiin jedhe 15 irratti himata abbaan alangaa dhiyeesse ilaale isaan keessaa tokko irratti adaba du'aa kaan tokko irratti immoo hidhaa umrii guutuu kanneen hafan 13 irratti immoo hidhaa waggoota 10 aga 13 gaan muree jira gara dhuma bitootessaatti jechuudha. Kana irratti jaallanneen sagantaa addaa qopheessitee jirti. Gara sanatti ceena. Oromoonni 10 galmee Injiinar Tasfaa'uun Camadaa Gurmeessaafaa jalatti himataman ministirii haqaa kan Itoophiyaa maqaa dha'uudhaan sabaan himaan Itoophiyaa akka gabaasanitti jarreen kun hundumtuu kan himataman ABO waliin dhimma wal qabateen ta'uu hubachiisan. Heera Itoophiyaaf mootummaa heera irratti hundaa'e irratti ifatti qabsoo hidhannoo labsuudhaan jaarmayaa seeraan alaa fi shororkeessaa ta'e keessatti miseensaaf hooggana ta'uudhaan waan sosso'aniif abbaan alangaa himata irratti dhiyeesseen murtiin kun kennamee jedhu sabaa himaan Itoophiyaa. Kana malees kanneen biroo miseensa gochuun gurmeessuun haala heera mootummaa faallessuun tokkummaan uummata biyyattii akka diigamu federeeshiniin jiran
akka addaan hiramuu fi bulchiisa naannoo Oromiyaa federeeshinii hafanirraa akka cituuf sossa'anii turan jedha. Dhaddachi lammaffaaf sadaffaan mana murtii federaalaa ka sadarkaa olaanaa bitaaf mirga dhaggeeffatee qorachuudhaan murtii dabarse jechuudhaan sabaa himaan biyyattii ministirii haqaa Itoophiyaa maqaa dha'uun gabaasan. Akka kanaanis injiinar Masfin Abbabaa Abdiisaa irratti adaba du'aa. Kunis miseensa ABO ta'uudhaan Eertiraa dhaqanii leenjii fudhatanii Keeniyaa keessatti kanneen badii raawwatan leenjisuudhaan tooftaa saamichaa diriirsaa akka turaniif kana malees riphanii tooftaa waraanaa meeshaa seeraan ala ta'een gaggeessuudhaan miseensota poolisii ajjeesuuf warshaa sukkaaraa Fincaa'aa keessa qarshii miliyoona 2 saamuun yakka dachaa raawwatanii turan jedhame. Himatamaa kabiroon injiinar Tasfaa'uun Camadaa Gurmeessaa hidhaa umrii guutuun akka adabaman kan murtaa'e yoo ta'u barnootaan oguma olaanaa argataniin gargaaramuudhaan ABO keessatti gurmaa'anii deeggarsa kennuun iddoo adda addaatti yakka dhukaatotaan balaa geessisuu irratti bobba'anii turan jechuudhaan galmeen murtiin irratti kenname ibsee jira. Himatamtoota hafan 13 irratti hidhaa waggaa 10 hanga 13tu irratti murame. Himatamtoonni isaan kunis kan seeraan ala soso'aa jirattiin jedhan ABO kaayyoo fi karoorasaa gargaaramuun miseensa ta'anii maallaqa gumaachuun deeggarsa gochuun itti soso'anii waan argamaniif adabaman jedhe. Akka kanaanis obbo Baqqalaa Jiraataaf obbo Dajanee Booranaa Imaanaa bakka hin jirretti hidhaa waggaa 13, obbo Baqqalaa Nagarii Guddaa, obbo Sheetuu Kitil, obbo Kabbadaa Booranaa Imaanaa, obbo Waabee Hajii Jaarsoo, aadde Abarraashii Yaadatee Naadoo hidhaa waggaa 12, obbo Haayiluu Dalasaa Mirkanaa, obbo Roobaa Dagafaa Badhaadhaa, obbo Baa'isaa Huseen Mahammad, aadde Lalisee Wadaajoo Fidaa fi koloneel Olaanaa Jabeessaa, obbo Dajanee Dhaabaa tokkoon isaanii hidhaa waggaa 10 irratti jige. Adabi du'aa injiinar Masfin Abbabaa Abdiisaa irratti murame pireezidaantiin Itoophiyaa biraa raggaatii yeroo argatu qofa hojiirra akka oolu ibsamee jira. Himatamtoota kana waliin eega qabamanii hidhaa keessa turanii booda carraa wabiin gadhiifamuu kan argatan bakka hin jirretti hidhaa waggaa 13 kan irratti murteeffame obbo Dajanee Booranaa Imaanaa bakka amma jiranitti bilbilee haala attamiin yeroo san akka qabaman gaafatamanii ennaa dubbatan. Ani kanan qabame gaafa onkoloolessa 20 bara 2001 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa gaafasii obboleessi koo Kabbada Booranaa Imaanaa jedhama. Isa qabamee biiroodhaa jedhanii naa bilbilan. Qeesaa yoon ga'u wattaaddaroonni 50 ol kan ta'an qeesa na marsanii warri kaan immoo qeesaa keessa mooraasaa keessa jiru. Eessaati jennaan obboleessaatiin jedheen makiinaa dhaabiitii asuma turinaan jedhan. Booda namni biraa keessaa gadi ba'ee qulfii kennii galee tolnaan jedhe mooraa keessatti. Furtuu maali? Kan konkolaataa jechaadha kanuma mataa kooti. Na harkaa fuudhee ol lixinaan jedhe. Maaltu dhalate ijoollee maalinni jennaan sitti himnaa taa'ii. Amma kana wattaaddaroonni isaanii 2 shanatti qaban dhaabatu. Namni biraa immoo balbalarra kan dhaabatu reediyoo qabatee warra keessaa wajjiniinii fi warra alaalaa waliin wal qunnamu. Booda kootteedhanii poolisoonni itti dabalamanii namoonni 4 meeshaa natti qabanii makiina sharaa keessa na liqqisiisanii jechaadhaanas. Sanaan na fuudhanii maalin lafti kun yoon jedhu gibbii sana keessa na liqqisiisan dura alaan argu ture sharaadhaa. Eessa gaaddoonsaa? Maayikalaawii gara Sameen Maazagaajaa jedhu Sameen hoteelii gararraa. Na sakatta'anii miilarraa kophee na baasanii wayaa uffata guutuun uffadhee jira ture. Karabaataallee hin ture hunduma baaseedhaan. Nan baasee karabaataa siin fuudhanii qabattoon irraa hiikanii moobaayiliin waraqaa eenyummaa maal hundumallee manjaa fi qaadii kan kiisii keessa jiru hundumaa fudhataniiru naan sakatta'anii jechaadha. Mana tokko na liqqisiisan sana booddee na qorachuutti ka'anii. Hunduma na gaafatanii galmeeffatan. Turanii takka mennaan gadi ba'ee jedhu kootteedhanii namoota ramadanii makiinaa biraatinii fi makiinaa kan duubaan nu hordofuus kan sharaadhaanis jira. Anas sharaa keessa na liqqisiisanii na fuudhanii mana koo nageessanii manannaan ga'uu manaan koos dhuftee poolisoonni alatti bittinnaa'anii warri kaan meeshaa ta'anii karra bansiisan mana lixxuudhanii mooraadhuma keessa ta'in manuma dhuunfaa kan kooti. Warri eenyuu isaanii dhufuutirra jira ture. Daa'imnatoota isaanii jarriin dhufanii warri isaan taazaabeedhanii kaawwatan suni waan barbaachisu hundumaan ilaallaa taa'ii ilaalii naan jedhaniin na teessan. Isa dura garuu isaan lixan isa katta'aniiru. Mana koo? Isaan lixan sana booddee immoo ana faanas lixan. Gubbaa jala hundumaa ilaalanii koornisii keessallee ol lixanii algaan jalli nafne waanni mana ciisaa manni sarviis kwartariin illee nafne hunduma sakatta'ani.
booda haadha manaa kooti maa inni qeekoo maalodha jettee waa ishiin dubbattu ishii rukutanii sadafiidhaan lafa ciiseedhanii achuma lapheedhaan. Waan mana keessatti argame hin jiru homtuun argamne jedhi mallatteesseedhaan barreessaniittu jennaan barreessineerradhaan waan barreessanis naan dubbifne toolee jedheetuman mallatteesseef achi waan firaashii wayiitii fi wayaan uffattu yoo jiraatte fudhadhuu jedhan firaashii wajjin na fudhanii qajeelan iddoodhuma ganamaa sana jechaadha meekalaawii lafa jedhamu sanatti. Achi alatti namoota tokko arge hundumtuu afaan Oromoo taasa'u ala kan dhaabatee jiruyyuu gara nama 30 olii ture. Eenyuun yaadatta achi keessaa? Alannaa jiran obboleessa koo qofa kanan beeku ture. Warra kaan duraan lichisiisaniiru mana keessa obbo Sheetufaa kanan beeku. Jaarsi tokko immoo duraan kanan beeku maqaa isaanii na harkaa badee mana dhaatii ba'anii battalumallee du'anii isaanis jiru ture isaan nan argaa ture duratti. Manni dhaasuun jalli dhagaadhaa gubbaan dukkanaa mana dukkanaa jedhama iddoon lichisiisanii jechaadha. Yoo lixu dura gara nama 4 moo waan ta'ee jira. Keessa? Baqqala Nagarii Nugusee Dhaabaa kan jedhamu obboleessa Dajanee Dhaabaati. Sana keessa immoo namichi Tigree wayii jira. Akkanumaaf taa'eera. Manuma sana keessattuu kan basaasantu jira jedhan nama biraas guddataa nama jedhamu innis jira ture. Barsiisaadha ture gara abinnat kanatti. Dhagaadha hin qorraa lafuma gogaarra teessa. Iddoon mana fincaanii achumatti jarikaan afaan muranii achumatti fincaa'u achumatti waan nyaatanis dhiyeessu manni achuma nama gara 11 taasisan egaa takka turanii gara amma galgala ga'utti. Egaa yoo fincaanii isin qabe yookiin bobbaaf immoo akkam gootu? Barii sa'a 11 nu kaasu. Manni fincaanii bukkee sana jirti daqiiqaa 10 karaadhaan baanaa yeroo boodaa sa'a 8 waaree booddee nama baasu. Kana caala gidduu kanatti garaan nama dhukkubu fincaaniifis waan biraas yoo garaanis nama teessises achuma taa'u. Sunummoo mana dhiphoodhaa 3 yoo taate bal'inni ishii. Foddaa qabaa manichi? Waa tokko hin qabu eenyu akka gingilchaa fakkaattu saantima 20 boo bal'atte ishii balballi isaa sibiila furdaadha isarraan jirti kanaan achitti homtuu hin jiru. Qilleensuu akka garaatti karaan galu hin jiru. Marsaa sana keessa mana 9 kan akkanaatu jira. Namni tokko taasisanii itti hidhanis manni 2 jira. Akkasumatti egaa taramoo sanaan gamaa gama namoonni fuulli isaa walitti garagaleetu lafti bishaan isa ittiin eenyu ta'anis fudhatanii galan laastikii wayiitti achuma fuuldurumsan. Kana malee waa'ee tokko hin jiru kanuma. Mana murtiitti isin hin dhiyeessine egaa? Mana murtii Goorgisii kan jettu mezamaraa darajaa firdibeetiin tokko jirti bulii 14 booddee nu geessaniiru. Jennaan namichi amma inni kun ifaa waa tokko waan irratti dhiyaate hin jiru. Maa inni waan chaarjiin itti dhiyaate waa tokko hin jiru maqaan isaa hin jiru jennaan nuyi liistii qabnaa hidhaa jenneerraa hidhaa jedhaniin firdibeetiidhaan. Guyyaa amma kan ammachi turru halkan nu waamaniin harka duubatti si hidhaniitu si dhaabu dura quba kee keessa miila keessa sireewu gaafa himii baasii. Kan ittiin si rukutan maalidha? Elektiriik shiboo qabu dullaa wayii qabu harka ol qabsiisanii dhaabanii warri immoo ol fannisanis jira muka keessa galchanii miila keessa finyoo hidhanii. Sanatti namni fannisan jira amma dajanee dhaabaafaa akkasitti ol fannisanii shiboo nu ittiin citee achi keessatti eenyu ta'e hospitaala galee qeensuu buqqa'ee waa meeqanyu ta'ee booda dhaqnee firdibeetitti egaa himannaanii milikin namarratti argamee dugda namaarratti miila namaarratti argame harka ol qabdeetu harka keessaa fi miila keessa reebuu iddoo hin madoofne amma immoo isa lammaffaa jechaadha. Qeensa si rukutu baasii dhoomaa waan nan baasuun qabuu jettee hin kufta jechaadha dhaabattee yeroo dheeraa sa'a 20 sa'a 19 dhaabattee innaa jettee lafti si hin maraa. Yoo kuftee jette achitti si rukutuu harka duubatti si hidhanii achumatti gombifamtee funyaanis dhaabattee kana himii si gallakkifna siin jedhu sana booddee kuni dullaa keessanii miti kun kan argitaa jedha. Amma immoo qophii adda addaa dabrinaa federaalota sadarkaa olaanaa Itoophiyaa Oromoota miseensota adda bilisummaa Oromoo jedhu 15 irratti waatii bitootessaa kana adaba du'aatii kaasee agaidhaa umrii guutuuf sadarkaa adda addaa murteessuun isaan yaadatama. Kanneen keessaa kalafan jirretti hidhaan waggaa 18 murame obbo Dajanee Booranaa Immaanaa yeroo sana akkamitti akka qabamaniif haala mana hidhaa Maayikelaawii jedhamu keessatti isa mudate sagantaa keenya irratti nuuf ibsee ture. Maayikelaawii irraa gara Qaallittiitti geessuu isaanii dura maal akka ta'e ibsuudhaan itti fufu obbo Dajaneen jaalanneetu haasofsiise. Baqattoonni Keeniyaa keessaa moo maal jedhu kuufin jedhani naa gadi baanu achuma Maayikelaawii keessatti waraqata chaarjii sana hundumatti raabsan ibsanii maqaa keenya milikkitatti godhanii kan lakkoofsa 13 irra jira firaashittii fi waan uffannu gaabii keenya hundumaa xaxannee qajeelle
Innaanyutaan lidataa chilootii sadaffaa kan jedhamu kanarratti ol nu galchanii innaa ilaallu inni Tasfaa'uun Camadaa jedha waraqata irratti chaarjiin keenya. Anamma warri kaanillee achi keessatti egaa wal agarreerraa waliinis isaan faana firdi beetii ishii gorgisii jirtu ishii madabanyaatti jechaadha. Tasfaa'uun Camadaa inni jedhu immoo warra kamidha? Tasfaa'uun Camadaa fi Masfin Abbaba jechaanii warra ittiin kassafamne mana dukkanaa gara biraa turaniiru daasaan. Mana hidhaasa kam keessa turan? Gara Boolee fooqii wayii jala dukkana keessa qoba. Eessa turan ijoolleen kun duraan? Keeniyaa turanii baqataa ta'anii. Poolisii biyya Keeniyaa horii laatanii mootummaadhuma wayyaaneetiin walii galanii mana hidhaatti galchanii mana hidhaa keessa qabsiisanii horiidhaan fidanii. Gara Finfinneetti? Achi Boolee waggaa tokkoo fi ji'a 6 ji'a 8 ammas turaniiru. Lamaan isaanii. Manni isaa tokko haa ta'u malee bakka adda addaatti waliin argani. Egaa gaaf sana televezyiina Itoophiyaa irratti sagantaa balleessaa Onag kan eenyu ta'e jedhanii kan dabarsantu jira. Meeshaa boombii fanjii akkana goone jedhanii warra hidhamanii hiikkatan kanaafi warra achitti odeessisiisan hundumaa ijoollonni amma ragaa ta'anii kan nuttuu dhiyeessan jiru sana keessaa jechaadha boodaadha warra kaan irratti. Namootuma keenya warra hidhaa keessa turanii kan dura murteetti murteessan. Warra kaan immoo akkasuma kan du'allee itti murteessanii baasan jiru. Televezyiina fuuldura kudhanii isinis waan hojjettan kana kaadduu kanarra turtanii kunoo sinii takkana godhe jedhanii jarreen kun dubbatu. Yeroo mana sakatta'anii meeshaalee waan akka kompiitaraa waan akkasii wanti fuudhan jiraa? Manoota warra qabaniiti kan fuudhan jira. Kan obboleessa kootiifaa kompiitara laaptooppii fi siideewwan adda addaa fuudhaniiru manaa jechaadha. Kompiitara immoo maal godhu attamitti banu? Kompiitara bananii si waamu biiroo si geessaniitu namoota isaanii ragaa teessaniitu intarneetii kee banii jedhu. Paaswoordii maa seeni jedhu rakkina maal qaba paaswoordii kee illitta garuu kan piriintii godhanii kan eenyu ta'an keetii miti. Kana booddee kun reekardii keerra jira jedhanii waan barbaadan piriintii godhu. Tasfaa'uun Camadaa fi Masfin Abbaba kan ijoollee kanaaf akka galsii 150 piriintii goonee jedhan isaan. Garuu waan achirra jiru miti intarneetiirra waan barbaadan isaantu piriintii goosisa. Imeelii jaraa miti jechuu keeti? Kan isaanii miti honni waa tokko hin jiru kan nama biraas akkasuma godhan. Imeelii keetii jedhanii mallatteessisiin jedhu. Si mallatteessisu. Isatti namannes? Mallatteessii qofa malee maal sii dubbisu. Egaa innumtuu immoo deebi'ee ragaa ta'ee isin irratti mana murtii duratti dhiyaata? Isumatu immoo ragaa ta'ee deebi'ee nutti dhiyaata jechaadha. Tole. Amma kan koosii deebi'uudhaaf egaa waanna tokkoon duraa kaasiitu hundumaa barreessisiin jedhu. Callum jettee tegaa sobas ta'uu nan du'a jettee barreessita. Akkas godheera birrii akkanaa buuseera maaloodha anamma birrii 150 buuseera maaloodha jedheen egaa kan kissiin itti natti uumame sanaan 150 onagii buuseera. Sana booddee immoo fuulduraan yookaan duubaan Oromiyaa humnaan mootummaa federaalawaarraa kutuudhaaf warra tattaafatanii jedhanii chaarjii uumanii jechaadha natti. Kan koo maal jedha sitti fakkaata afaan Sidaamaatiin? 13ኛ ጀዳ ተከሳሽ በኦነግ የኢቡ የሴል አባል ምዕራብ ሸዋ በሚል ሴል ውስጥ በመደራጀት ከአምስተኛ ተከሳሽ ጋር በመሆን አምስተኛ ተከሳሽን ኦቦሌሳ ኮቲ ለኦነግ አባላት ብር 50 ፊደላን ሞ 150 ጀዳ ሰነ ቦደ ትሬሰኒሩ ብር በመክፈል በተለያየ ጊዜ የገንዘብ እርዳታ ለኦነግ በመስጠትና በመንቀሳቀስ ተሳትፎ በማድረግ ጀዳ ከሲንኮ ካኑም አተምትሲ ከረዱ መረት ጀሬንኩን በሌሳዳ furdii keessan eeggachuu qabdu jedhanii nutti murteessanii jechaadha. Mirgi wabii eegamee fi jarreen kun eekkatanii jedhee xabaqaan koo gaafata. Yoo gaafatu lakki mirga wabii in eegsisuu fi himatamni isaa kuni waggaa 15 amma waggaa 20tti yookaan amma umuriittis ta'uu danda'a. Nama kana walitti eenyu ta'u immoo seera biyya kanaa irratti mirga wabiin eegamuuf kan jedhan dabarsani. Kana booddee hiyyata olii dhiyeeffachuun hin danda'a jedhee xabaqaan gaafatee jennaan hin danda'ama jedhanii faayilii fuudhee hiyyata ol gaafataa jechaadha xaqalaa firdi beetiitti. Xaqalaa firdi beetiinis immoo hiyyata kana warra aqaabiggii wajjin hin eenyu ta'anii jedhan hiyyanni isaa mirgi wabiin eegamuufi jedhu. Achii sana booddee yoodhuma danda'amee jedheetu innis ammas kanaa olitti chilootiin biraa jira sabbar chilootii kan jedhamu nan gaafadhaa jedheetti achitti immoo hiyyata galcha. Mirga wabii jechaadha. Kan warra kaanii yoo ta'u galiin kan koof kan obboleessa kootii qobaadhumatti xabaqaan keenya lamaanii qobaa waan na ta'eef. Hiyyata sana ol galfannaa otuma hin beekiin ganamuma ka'anii Dajanee Booranaa Kabbada Booranaa jedhanii Qaallitti iddoo manadhaatiin waamu. Koottaa makiinaa keessa galaa jedhanii hin baanaa
farda beetii sagaaraa 6 kiiloodha jira nu geessu. Dhimma kanaan akkanatti himatamanii maalodha jedhanii mirgi wabii neegamne maalin himanni keessanii jedhanii xabaqaa gaafatan himanni keenya waraqatas galfanneerra. Dajanee Booranaa kan jedhamu himata tokkoon kan gaafatame. Namni tokko immoo himata tokkoon gaafatame mirgi wabiin dhoowwatamu. Namichi kunis qabeenya nama qabu, nama mana qabu, nama maatii qabu dhiyaatee mirga wabiitiin eegamee hordofachuu hin danda'a. Ijaa kanaatiif mirgi wabii naaf haa eegamu dambanyaa kootii jedhee gaafata. Kan obboleessa kootis himata lamaa oliin yoo ta'e malee innumtummaa waan eenyuu qabu miti jedhee gaafata. Lakkii jedhee tamma eenyuun aqaabeegin. Nuyi ragaa cimaa irratti qabna. Yoo ba'anii jedhanii horii waan na qabaniif warra ragaa keenya nu jalaa mooksuu danda'u. Yookaan immoo karaa booleetiin illee ba'uu dadhabanii karaa baaleetiin nama isaanii keessa jaata'aniif jarri kun nu jalaa ba'uu. Ijaa kanaatiif mirgi wabiin eegamuufi jedhee dubbata qabeeggichi. Daanyuunii walii galanii lakkii kan kabbadaa mirgi wabiin eegamuuf kan dajanee mirgi wabii eegneef irraa jedhanii kan koo mirga wabii naa eeganii mirga wabii qarshii 2,000 kaffalee mirga wabii eegamee fi abawweera. Sunuu na baasuu didanii torban tokko na tursiisanii qaallettiitti na deebisanii horiin kaffalamee na baasuu didanii jechaadha. Warri maatii gaa hordofanii eenyu ta'anii dhoksaadhaan sun warri meekalaawii gatii hin jirreef galgala sa'a 2 idda dhiyee achi keessaa na baasan malee achiyyuus hin baasani manumadhaatiyyuu. Akkasittan ba'ee sana booddee deddeebi'ee farda beeteetti toon eenyu ta'u gaafa balleessaadha jedhanii murteerrannaa ga'aniin gaafa Oogast bultii 13 guyyaa sa'a 6tti yoo isaan murteessan ani galgaluma isaa bade. Dhaggeeffatoota keenya himannaa nurratti dhiyaate kan hundumaa keessaa harka hin qabnu jechuudhaan obbo Dajanee Booranaa Imaanaa dubbataniiru. Dubbi himaan ministirii haqaa kan Itiyoophiyaa obbo Mokonnin Bazaabbii garuu oduu gabaasaa VOA Finfinnee jiru Piiter Heenleeniif akkas jechuudhaan falmii isaanii dhiyeessan. They were higher officials of a party and they try to overthrow the government and try to secede the Isaan aangawoota adda bilisummaa Oromoo kan sadarkaa olaanaati. Mootummaa aangoorraa darbuuf yaalan. Kana malees Federeeshiniin Oromiyaa bulchiisota federaalaa kanneen biroorraa akka citu gochuudhaaf yaalan. Warshaa saaman. Poolisiif namoota eegumsa nagaaf jecha Oromiyaa keessatti bobba'an ajjeesan. Haala kana ilaalchisee deebii bal'aa gama mootummaa Itiyoophiyaa irraa argachuuf carraaqaa jirra akka nuu milkaa'etti ka dhiyeessinu ta'uu beeksifna. Kanneen bara 2007 fi 2008 keessa himataman kana keessa Oromoota beekamoo kan daldala irratti bobba'anii fi namoota siyaasaatu jira jechuudhaan kan gabaase Piiter Heenleen 2 hoteela beekamaa gaggeessuun ka beekaman yoo ta'u gama siyaasaa irraa immoo barreessaa paartii Oofdam ka ta'an obbo Baqqalaa Jiraataa paartiin isaanii mootummaa Itiyoophiyaa filannoo dhufu keessatti mormituu isaa ta'uudhaan dhiyaataa jedhe. Obbo Baqqalaa Jiraataa gabaasaa waa'ee mirga dhala namaa kan ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hidhamaa siyaasaa jedhamuudhaan maqaa dha'aman warri hafan immoo kanneen seeraan ala hidhaman jedhamanii jiru. Obbo Baqqalaa Jiraataa carraa wabiin gadhiifamuu waan argataniif jecha lafa hin jirretti adabii hidhaa waggaa 13 irratti murame. Injiinar Masfin Abbabee Abdiisaaf Injiinar Tasfaa'uun Camadaa Gurmeessaa biyya baqattummaan itti da'atanii turan. Naayiroobii Keeniyaa keessaa qabamuu ilaalchise bor kan itti deebinu ta'a hagasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.